خيسا جلتي بوفمو مفيت خاي ولفي ينامو كل كليسا يا رب سجللا وفين أبانا كنا أقول لك أنا جرا أبان كري الموسى دربت ما تقدروا كم تكنا كبتة دي لك سما جاو ما لا دواي ما أنا نرد هذه كده تكلم بس هذه بيلو بنيرتي هذه نيرتو توده رب رحمة أقول فل ربي دينته وربي تدور سيطان رب ما بيه أنا أركي في ربي بيه خبيثة نقاوات تو غيسان سيله gitu ilman kana guutu sura jechuudha. Mee maal akkas gargaaruuf fedhamma nyaata cinatti waan biraa. warabbi sin dandeesse na gargaarta warabbi sin dandeesse dandeettii beektaa rabbi qaba Akkasuma warabbi sin sababa ilmi namaa sababa malee kan nama gargaaru rabbi. nama gargaaru rabbi warabbi sin dandeesse na gargaaru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجاكم بكم تدابني تلو ألتما إركو يارانتنا رمضان تكفار راجلي هجا رماتي نموت هارك كاللي خان سومنا رون إدو يتفرن إن كمنه سبب فجران يارانتنا أكو ماسك ستيركا جرتنيتي نما إبتكا أول سجنتا أفترتيسا كوبيسي فيجر. مسكين هارك كاللي هاركان كمنه خاملين كمنه كسمة بدبا هدو تكاجر نموت كيسان داندي غرغرات راولك أولان هجا نموت إبا أكسمة سني أولتو سجنتا إفتارا باتي غوتو يروهم دفنتي أبدا أكنا كان فاتو مجالات جدا أنا كسيرة. إجا سجنتان تني روم مانتنا دابني تلو ألتما إركو نموت دبا خرار جيران كابي تكتكا ولي غوري جيبي إساف خنم تخيستي ولي كابي خمفورتي سوتا أممو نموت خرار يعني دبا خولي كمنتا نقول إنتراي سنينجا. يا رويسي خيسا جلتي بوفمو مفيت خاي ولفي ينامو كل كليسا يا رب سجللا وفين سخي أمّا سومنا كبدا ها سومنا نولده إيش فرودي أمدا ها nama bilang gana nama tak bilang tim itu إيش فرودي أمدا بنا مسام برادي أمدا ganda gara kal kara wali mati dah زانينغو قادو قابسيتي يرو أمّا كأني أبرد ديكا سودونغا فادوه aku dah إيش فرودي دبوا أمّا كناتي Jone aku orjalo أسيتا زانيو nama dah orangnya apa itu sudah melakukan mana جولي لچو تيجي لچو تو ولين فكاتن كا ada kerajaan لكو رازا nak بقى أخي بقى تفرتو سجيسنا kamu قطع سنة بايش wajib nuaji game Hai. tam بقى تفرتو جولي دي تيساني تفرتو سجيسنا كا يا رويسي خيسا جلتي بوفمو مفيت خاي ولفي ينامو كل كليسا يا رب سجللا وفين سخي قلبي بريتي نفيالا نتكم ستا سومنا نولده إيش فرودي هذا جولي تيجي لچو تو لچو تو سومنا का किधर Erga somana mau kamu tahu जाना क्यों कौन तुरा सोमना कब थी सोमना कब ने मैं साला चुका ini kabar हाँ हमारे कब से विचार में कौन था नो kita bisnis ऐसे पूरे याद है ना मैं सोमना somana ga bakumara bitu urse for asma kara kana ra kuna nande tu हाँ tahu islama askar makana ra de nyawi tawanu kana हाँ harsa kunis yatima kar makana ra tahu tu regularis Dhaabata erkoo jaamu jira kan ijoollee teenyaa jechuun ji'a ramadaanaa kanaaf namoota dadhaboo ta'anii fi akkasuma ijoollee yatiimaatiif bakki itti nyaata nyaatamu qophaa'ee jira wajji deemnee achitti aftartan. ayye amma baatii kana eessa furuu yaadda qabda fakkeenyaaf yoo bakka baatii kana guutuutti furte sii boona eegam
Mindan da mali sanna ko damna nani si Ramadan kana garapin wa ana ko famit wa ana ko famit sinis rabbin sin marra ke balawi ka wa to rabbin sin ko da Yatima gudifta. Hati sani to hati jo ledana. Jirtu. girte Mira kasan senin gama. Amma wan ya dapat irko jamu jira ka miskina arka kalleji dapat ya. Somana kana gudu yoro fura yoro gese achuma bakka mas gese no kana daite yoro unto furta jo. Bas sama mira kasan senin. Ayo mama na ito wagame ka. batar bartim na ma amate jafi baki sajje Amate javi bak sakti. Amate jang kana ko mate kutisita jo. Obang ko sujira ubaralawa ashimi atti jalan ko lutu re beite achirra e gambe abba baranda mana nama kai sangala Aye. na wakara rikiru laga garke Galgalo isa bulta mo. ala Asmo mo bakara. armarra Armara bulta jo. Itu nama refachista. Akanat abban akana kulla kana jira. Abban gari ilmo sa darbete ma digaru kami takana kabate dilla sama jago. mana daga imana na ratta ati gande tamin ko Tadi bilu bunirti. ati ngirtu Ah, tude. Rabb rahmat abul fula rabbi dente. Achi sama jitu ko ba kan ke terakate singe se. Tenu itu de bers. wala pinti da warse kan garabbu mappe ana arke fi rabbi fi khabita liga wa tu kai san se ne gitu Ilman kana gutu suro jecho. Me mala ka sigar garu fedama nyata jina tuambra. wa rabbi sin dinde se nagar gar wa rabbi sin dinde dinde tir beita rabbi ka ba Sa akasume. wa rabbi sin Sabo ilmina ma sabo mo male kana magar garu rabbi. ana magar gar rabbi wa rabbi sin dinde se nagar gar wa rabbi sin dinde se nagar gar tan tarang kana tar sini ka ba Me yo ha dalaga halis himichis ne fakenya. Me malin dalagata. Ati kana madalaga judan desu bije kasta. Dalaga o ata amma wagga jan kana wata ka kan dalagan ne. amma kusasha na magadin da shani wara babaka wa da betti Aye. kusasha su da ka wanda bi hararata yadda kadakya kuma jira Baka inshallah me dalaga ti ko takalale halis himichis na. Yo dalaga halis himichis ni dalaga tami dalaga sune. Ega dalaga te ilman kana musufa lalate wanda ko da. hindalagat amma sai inshallah ba ta so na ra kutu ko ta ta churtu ilman ke kana shiru ko so ko kutu bakar ranya sai ba kana sai ko Makan kaya. Kulani bareedu. Inshallah ni dabaraya. يا رويسي خيسا جلتي بوفمو وفي خاي ولفي ينامو كل كليسا يا رب سجللا وفين سخي قلبي بريتي نفيالا kawajan muta daga wuto ka sagantan da nyamai ga lamun jinki daga sagantan da ito ya ran tana sagantan ko sisan na mota karara da tira rakata ito ito kura ni kalle ya ran tana da magi pataka pol ta bani ko ko sisa dem na bani ko ga ungi sabe ayen secha na mun tuti aka irgargatan kawajan di jana suga kana gar sagantan tiga رمضان بجنو فدفتي خيري دام فايمتي أهلا رمضان مرحبا Kuno gah daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanitti namoonni as keessa gibbii keessa guutaniiti kan jirani. Mee muwaasa kam jettu? Mega me tokko sanatti me yaadi tokko raafuna. Me abba. Assalamu alaikum. وعليكم السلام Akkam nagaame? فيا Fayyala. Gurira Maal gurur bakka kana dhufte? Maal gurur dhufte? wanni bakka kana dhufe Ha. nyaata jira kutura nyaata Nyaata jira. Soomante?
دوبو أمارة Soomanta egaa? Nyaata qofa itti eebiin jaalala fitira itti jedhanii eeguu jira. yeroo isii keessaa jaalaltii buufamuu mufii achi kaayee waliif fayyunamuu qulqulluu qilleensaa yaa raabsaa jaalalaa dhufiinsi kee qalbii bareechee nuuf yaalaa نتكم ستا فقو في حلالا بقى نفدفتي جني أحلى نحلا بقى نفدفتي جني أحلى نحلا أهلا رمضان مرحبا Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma reefu jalqaba alatti isiniin isinitti hunno bakka nyaataa dheenyee jira. Gama tistira gama nyaanni itti daradaramee dhufnee jira. Akkuma asirratti agartan hunno nyaanni daradaramee jira. Nyaanni kan biraatis mana keessa bootaa bal'ootti qophaa'ee jira. Dhaabbata irkoo jedhamu kun dhaabbata gaasatiif tolu ooltummaa ayee daandii gubbaatti bee uummata isaa keessa gabbee uummata isaa tajaajilu ture. waggaasatiif uummata isaa tajaajilu ture baatii soomanaa takkarraa kaasee hanga soddomanitti sagantaa iftaaraa qopheessuudhaan akkasuma warra uffata amata meeqa takka uffata firraan baasiin qabuudhaan uffata irraa jijjiiruudhaan Kana qofaa miti. guddaa dalagaa ture. Namni keenya guddaan baay'een isaanii amata lama sadillee kan jijjiirannee jira. Uffata takkaa jechuudha. Kan nyaata jidallee osoo hin nyaanne daabboo gogaa si gaafatu ture. Uummata keenya san keessa gabbuunee hojjechuudhaaf uummata keenya cinaa dhaabbannee walitti tumsinee gargaarsa addaa kan namni irraa fayyadamu kan yeroo adda addaatillee tajaajila isaa itti fufu kan hawaasni akka fayyadamaa ta'e taasisu godhuudhaaf waggaa sadii daandii irra deemnee magaalaa keessa deemnee walitti qabnee mata tajaajilaa turre. Har'a kunoo bifa adda ta'een bulchiinsi magaalattii Dirredhaatis kabajama obbo Khadir Juwaar sadarkaa addaatti galateeffannaa nu godhee ture. Waan ajaa'ibsiisaa. Amma dura jechuudha. Dhiyeenyuma kanatti akkasumatti deebisee bulchiinsi qabalee Araddaa Duwwaa ja'a iddoo kana fakkaatu kana adaraasha gibbii mooraa guutuu nu kannee Isinii godhee ture nu jechuudha. godhee jechuudha. Itti fayyadamaa hawaasa tajaajilaa nuun jee hawaasa keenya kanatti teessisnee gatteessisnee bishaan obaasnee qabbaneessinee fi afaan keenya nyaachisuu jira kun. Akkasuma gaa hordoftoota keenya qaama mootummaa seera qabeessa waraqaa ragaa baafatanii kan hojjechuu jiran yommuu ta'u dhaabbanni kun baatii soomanaa guutuu kan akkana tajaajilu kan isinirraa eegamu waan qabdan isinirraa xiqqoo dhab godhu dhagaa akkaawuntiin kuma takka Matakka egaa silaa egaa waanuma shaayiiti amma shaayii warroonni biyyoota alaa biyyoota adda addaa san doolaara 100 takka hiraata itti nyaatan ni beeyna. Doolaara 100 takka gara Itoophiyaa gaafa dhufe 10,000 wayii nuuta. Kanaafuu mee namoota waan dandeessan akka dhaabbata kana cinaa dhaabbatanii maal namni namaan namata. Dhaabbata kana cinaa dhaabbatanii akka qooda irraa fudhatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafata. Egaa baatiin soomanaa baatii akkaan khayriin xiqqoo na dalagatu dachaa taatee baay'ifamtu waan taateef namni hundi dirqama mataa keetii akka irraa baatu kabajaan isin gaafanna. 0 takka 40 takka 70 takka 26 38 32 300 jechuudhaan 300 nagaa doolaara 300 kan koopiriit baankii hojii gamtaa Oromiyaa jechuudha. Kuma takka 40 takka 800 18 qaamni mootummaa waan kana gaanutis dirqama nurra jiru ni baanaa jechuudhaan haga akkasuma qaamaan illee nu biratti argamuudhaan poolisii isin godhu qofa osoo hin taane nuti illee qaamaan isin biratti argamne gahee keenya dirqama jiru ni baanaa jechuudhaan nu jidduutti argamanii amma. Abdulrazak Muummeetiin jaama. Warada ana jaatti itti gaafatamaa humna namaati. Gaheen hojii kiyyaa. Hirkoo maabarrii hirkoo hajaama kun afeerraa addaa nu godhuudhaan asitti argamne uummata keenya tajaajiluudhaaf uummataaf waan kennamu afeerraa nyaata soomana furaadhaa asitti akka argamnuuf nu godhuu isaaniitiin galatoomaa isin jennaani. Qaamota warra kana waan kana deeggartanii fi warra waan kana as tababbaru hundinuu galatoomaa jechaani. Wanni kun qaama uummata keenya ofiin of gargaaru ofiin if danda'u waan jedhamu wajjin waan deemuuf hundi keenyaa'uu hirmaannee uummata keenya miskiina as jiru gargaaruudhaan akkanatti waan addaa qopheessinee soomana kana baatii guutuu uummata kana nyaachisuudhaaf qophaa'uu isaaniitti hirkoon kan nu agarsanii kanaafuu akka bulchiinsa aanaa jaatti galatoomaan isiniin jaa. Abshiratillee hedduu galatoomee hayyee. Maqaan koo Inspektar Johar Ibrahim magaalaa Ajajaa Poolis Xaabee magaalaa. Duwwaa ja'a jechuudha.
بوليس تابع دواجة يشوف عن مقالة أركب أرانتنا دوران درسي بقى أيانا وخانيس باتي رمضاناتي سنجي يشوف مربادا تيان سودان دابني إركوهن يقوم دفعوا يقولي بفعداد داتين كان دراس كقلي كنا دابتني يقولي من برنو ترى سببا عن كنا دبترا في الفورمي من برنو ترى كنافني خم بينو غرغار سان خم بينو الراس جي رمضان خناني harka qallayii hawaasa keenya gargaaruudhaaf baatii guutuu kanatti nyaata qopheessanii bifa kanaan asirratti milleen nu afeeranii asirratti argamu keenyaan hedduu gammachuu qabna jechuudha. Kanaafuu dhaabbileen hirkoo kun guyyaarratti waa hedduu dalaguu jechuudha. Kanaafuu hawaasni hundi dhaabbata kana cinaa dhaabbatee ummata keenya adrees godhee warra rakkate adrees godhee hojii isaan dalaguu jira kana hojii jajjabeessaa kan waan nama gammachiisa waan ta'eef hanumaan akka itti fufu hawaasni illee isaan cinaa akka dhaabbatuun dhaamsumaan asumaan dabarsaa galatooma. Abshiraatilleen hedduu guddaa galatoomii. Yeroo isii keessaa jalaltii buufamuu mufiyyatti kaayee. ولفي يناموا كل كليسا يا رب سجللا يا رويسي خيسا جللتي بوفمو في اتخاي ولفي يناموا كل كليسا يا رب سجللا خيسا جللتي بوفمو في اتخاي ولفي يناموا كل كليسا يا رب سجللا يا رويسي خيسا جللتي بوفمو في اتخاي ولفي يناموا كل كليسا يا رب سجللا يا رويسي خيسا جللتي بوفمو في اتخاي ولفي يا الله كيفم تربي سنياغود آمين وان سنيات ربي سنياغود نيازي تي ربي سنياغود إسني ربي بكار سنياغو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين dhaabbanni tola ooltummaa irkoodha. Akkuma beekamu magaalaa Dirreedhaa keessaa kooneel magaalaa walakkaa Allaanfoo Raamaa hotel cinatti kan argamu mooraa guutuu gibbii guutuu kan qabu yommuu ta'u namoonni yeroo ramadaanaa kana ji'a ramadaanaa kana keessa khayrii dalagachuu barbaadan rakkata gargaaruu barbaadan hiyyeessa cinaa dhaabbachuu barbaadan beelaa baasuu barbaadan iddoo kanatti dhuftanii waan dandeessanii dhaabbata kana cinaa dhaabbachuu dandeessan. Humna keessaniin dandeessanii humna keessaniin dhuftanii nyaata bilcheessitanii rakkata beelaa baasuu dandeessan akkasuma yoo dandeessan timira takka erguu dandeessan yoo dandeessan ruuza takka erguu dandeessan waan feete erguu dandeessa hatta sharraa bakeellee erguu dandeessa baay'ee jara keessa erguu dandeessa fiduu dandeessa dhufteen hojii dalaguu dandeessa dhaamsa keenya isiniin jedhu. Xuuxoo shantam nama takka baala nama shantam immoo taphaa akkuma jedhan namoonni iddoo garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwachuu jirtan namoo bakka teessanii tiraansfar yeroo ammaa akka durii miti yeroo hin qabu maali qabu hin jiru bakkuma teessanii moobaayila keessanii iddoo teessanii cinaa dhaabbachuu ni dandeessan. Abbaan ammoo as naannoo kana dhiyaatan timira takka ruuza takka paastaa takka waanuma dandeessan namuugaa waan adda addaa qaba akkasuma kan raashinaa fi waan adda addaa daldaltanis waan daldaltanidha maaliif milmee takka hin taane namootu dhuftanii akka qoodarraa fudhatan kabajaa fi jaalaan isin gaafanna akkuma asirratti agartan kana baankiin akkaawuntiin hundinuu asirratti kunoo akkuma asirratti agartan kanatti akkaawuntiin hundinuu isinii barraa jira kan isiniif mijaa'u fidattanii deeggarsa dirqama namummaa bahuu ni dandeessanii isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota keenya wanni har'aasitti walitti qabamneef gaa dhaabbata tola ooltummaa irkoo jedhamu
baatii soomanaa ji'a ramadaanaa kana namoota harka qalleeyyii ta'anii fi waan ta'e godhachuu waan nyaatan hin qabne warri mana qabu silaa akkuma beekamu mana qaba maatii qaba namoota waan takka waan nyaatu waan dhugu hin qabneetu jira warra kararra jirutu jira isaaniif ji'a ramadaanaa kana guutuu jechuu nyaata godheetiin nyaachisaa jee ijoolleen ijoollee teenya dandeettii qabaatanii yookaan waan gahaa fi duubaa qaban qabaatanii osoo hin taane namummaan itti dhaga'ameeti karaa waan kanaa seenanii karaa dhaabbata kanaa namoonni dandeettii qabdan namoonni gargaaruu barbaadan nama gargaaruudhaaf qabeenya qofaa miti ka barbaachisu onnee qulqulluutu barbaachisa namaaf yaaduutu barbaachisa osoo ana ta'e hoo osoo narra beela'ee waan jaamutu barbaachisa dhugumatti namoonni namummaan itti dhaga'amu jiini ramadaanaa kun gaawwanni dhufeefu beeltii akkam akka nama gootu haqabus kan qabnes walqixaan akka agaruu fi rabbiin ji'a kan nuuf godhe saniif jecha namni ji'a kudha takka guutuu nyaatee ji'a takkichaa kana onni beela'uuf warra ala jiru kan akka yaadannuuf akka agaruuf akka rifannuufiif jechaadha saniif jecha akka dhaabbata kana gargaartan namni akkasuma dandeettii qabdanis akka cinaa dhaabbattan dhaabbanni kun dhaabbata keenya dhaabbata ijoollee teessaniiti eessa gahee maal qaba maaltu barbaachisaa maaltu irraa irratee maal godhuu qaba dirqamaas tahanuun isin jira dhuftanii akka dhaabbata kana magaalaa Dirreedawaa Kooneel Rahamaa Hotel cinatti argama hootaati nu hordofuu isin dandeessan waan deeggarsatees waan hundaanuu cinaa dhaabbataa isin jenna galatoomaa. Akkasumas gaa jiddumaanuu abbootii qabeenyaa gurguddoo qabna abbootii qabeenyaa hanga sin gamne namni qabeenya hin qabu awwaata kan qabu joo viidiyoo kana sheer godhuudhaan kooppiliin godhuudhaan riipoost godhuudhaan akka nama san bira gahu qofa warran garuu dirqama mataa keessanii ba'a. Namoonni ani hin qabu awwaata akkasii godhuu danda'u viidiyoo qofa laaluu hin danda'a jettan ammoo viidiyoo kana qofa sheer gootanii abbootii qabeenyaa hedduu qabna akka abbootii qabeenyaa san bira gahu kabajaa fi jaalaan namuu waan danda'uun shor namuu gaa waan danda'u qaba qabeenya yoo jenne immoo namuu danda'u dhabuu danda'a. Kanammoo gaa sheerii fi riipoosti godhuu namni hundi hin dadhabu waan moobaayilaan godhan. Kanaafuu namni hundi viidiyoo kana diit godhuudhaan waan adda addaa dalaguudhaan namni hedduu bira ga'ee dhaabbanni kun akka ganaaf illee cime dhaabbanni kun waan guddaa qabaatee osoo hin taane waan xiqqoo qabuun baatiin hunda caaltus baay'atan. Kanaafuu abbootii qabeenyaa har'a abbootii qabeenyaa gurguddoo barbaan abbootiin qabeenyaa hundi keessan dhaabbanni kun waan hin jirre takka fudhatee waan lafaa ol keefu namni hundi akka cinaa dhaabbatanii dhaabbata kana bakka guddaan geessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.